Inni kalee gana mana biraa deeman. Akkasitti haa meeqaa micooti jira rabbi naa baasu. Akkasii haamee waan isiniin jiru micoota nama barbaadanti mootummaallee barbaadu jira warri madrasaallee nuutu mootummaadhaan barbaada amma baasnaa farda lafaan amma baasnaa jaani. Ashamaa harka fuune aramee kenne kana maaltu boojisa maaltu isaan mudate maaltu isaan irra ga'e isa jedhu waliin ilaalla akkasuma daa'imattiin amma irratti suuraa argitan kun jalaa hatamte birrii miliyoona tokko gaafatamte jechuudha harmeen kenna kuni mucattiin hatte sunis makaana jijjiiratte naannoo sanii baddee jirteedhani mee obboleessi isii hoo maal jedha haati harmee kana maal keessa jirti isa jedhu waliin ilaalla mucaan maal jedhame. Sanuu yaani si galetinin achis dawwaltetinin akkana taana maan jetta akkamii yaadda yeroo yaaddu akkamii yaadda yookiin ammoo isin tun taariba deemaan jirtu ummanti allee wanti si gootan jiru isin taariba deemtetinin mallaqa jechuun namni barama yeroo ammaa kana isa buufata mallaqa taariba deemetinin gaaratti mallaqa buufatee nama tumanii mallaqa namarraa buusan. Baga nagaan gara chaanaala kanaa dhuftanii akkuma beekamu viidiyoo harmee kennatii fi akkasuma viidiyoo mucaa kanaa dhageettanii jirtu maaltu ta'aa jira maaltu deemaa jira isa jedhu waliin ilaalla. Mica yoo nama suuraa as na biratti argitan kuni haadha san jalaa hatamte odoo mana barumsaa dhayitee barataa jirtu umriin isii waggaa 12 jalaa baddee erga baddee manatti itti qolofamtee guyyaa 2-3 geettee jirti. Eenyutu jalaa fuudhe isa jedhu waliin ilaalla. Innis maali? Mucattii dheengaddaa mucaa umrii waggaa 16 biyyarraa janajjantee Yamanitti fidatte isii kan viidiyoo dhageeffannee walitti deebiname. Maalitti gootee jettee dubbatti mee akka akkas hin taane akka inni jaalalaan natti dhufe isuma waliin wanni dhufe farra dubbii kana dubbatuu fi dubbadhume. Salaam alaikum. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maal garuu namni wayi laallatee fuudhaa garuu an jaaladhee irraa biyyoon achi keessaa gootuun qabdu garuu an jaaladhee jira namni qabatee jira. Egaa ka asirratti garuu ani jaaladheetiniin jira jedhe mucaan kun yeroo dubbatu haasaa isaa keessatti irra deddeebi'ee garuu jedhe garuu ani jaaladhee jira ka umrii isii rakkoo hin qabu jedhe. Haa ta'u ilma dhiiratti. Haa ta'u ilma dhiiratti ka isaan an ajaa'ibne kun biyyoota faranjii keessatti wanni akkanaa kun yeroo hedduu ijoollee wal jalaa hatu ijoollee xiqqoolee wal jalaa hatanii waan hin taane irratti dalaguun homa jiraati garuu Oromoo keessan ba'uun awwal marraadhaan fakkaata. Viidiyoo kana ajandaa godhee isarraa haasa'uuf odoo hin taanetti kan na dhibe harmee sana jechuudha. Harmeen namni guddaan kun ilmoo ofiitiif akkasitti bo'uun isaanii suni garaa waa dhaletu beeka haadhatu beeka jechuudha. Haga ilmoon nama gubdu garuu ani dubbii kana firaankiidhaaf jecha wanni akkanaa kun hojjetamaa akka jedhus yaada natti ta'e ilaalaa ture jechuudha. Haa ta'u malee harmeen kun akka malee bo'an rifannoota sanirraa ka'een rifatanii gaggabanii mana yaalaa dhaqanii marfee harkarratti argitan na fakkaata viidiyoo sanirratti mucallee yeroo haasaa keessatti dubbatu hommaan ati gocha hagana guutuu harmee kiyyarratti raawwatte ka jedhu hedduu akka malee innis bo'ee dheekkamee dubbataa ture jechuudha. Viidiyoo sanii yuutuubii sanirratti arga yuutuubiin suni sabiskiraabii nama 2000 ammoo maal qaba dhugaa dubbachuudhaaf wanni gocha kanaa kun gocha fokkataadha gocha badaadha jechuudha. Mucattiin gocha kana raawwatte mucaa fudhatte mucaan kun abbaa hin qabu yatiima jechuudha. Mucaa haati amma mucaawwan jalaa fudhatamte tuni adaadaa isaaf taati jechuudha. Adaadaa isaaf taati. Akkamitti mucaa kana na qabde ka jedhu ilmoo isii jalaa fuutee birrii miliyoona 1 gaafatte. Dhugaa dubbachuudhaaf wanni akkanaa kun hedduu ulfaata hedduu natti dhagahame illee. Kanaaf waan akkanaa kanarraa nuti Oromoon odoof qusanne waan akkanaa kana odoo gochuu baanne jedheetiin natti yaada ture. Haati tun hedduu rifatte
eessaa fuutee birrii miliyoona tokko kafalti. Tarii bandeeni mucattiin tun daa'ima manaa haa barattuuf ergite haati tun. Humna hin jirre kanaan itti taarteesii barsiisaa jirti jireenya biyya namaa keessatti. Namni kenna sammuu haganatti yaadu dhabuun kun dhugaa hedduu natti dhagahame. Ani waan kana ajandaa godhee irraa haasa'uulleef odoon taanetti haadha santu natti dhagahame jechuudha. Eenyumtuu namni haadha qabu namni dhugaa haadhaa beeku dubbii kana ni hubatanitti intala jedheetiin yaada. Haa ta'u sooshaal miidiyaa hundarratti yeroo ammaa kana facaafame irratti hojjetamaa jira. Mee viidiyoo hawaasaa waan uummanni jedhan waliin dhageenna na faana bu'a. Jechuudha. Isin galeemi? Kun ammoo dirqama bira dhaabbatamuu qaba. Bira dhaabbannu oduun taane hin hojjenna. Ragaawwan hatantamaa warri qabdan boona erga yookaan kadirii erga dafaati. Konkolaachisaa jira. Yaadaan isin bira jira. Kun yaadaa namni nama irraa rafuu miti. Dirqamatti kan duraa yakki lammataa tokkoffaa fi lammataa yoo itti deebi'an immoo dhiisuu hin dandeenyu. Namoonni akkanaa kun biyyaafis hin fayyadani. Ufiifis hin fayyadan. Namallee hin fayyadan ufillee hin fayyadu waan ta'eef murteewwan fudhachuu qabu. Namni fudhachuu qabu waan ta'eef. Akkanaa kanneen kan biyya balleesse akkuma waa fayyadu. Isallee koppilinkii godhu linkii ergi namoonni hunduu ragaa isaanii argatan. Moo kan? Dat goed? Zeker wel. Ja, goed. Dankjewel. Ifa kadiri yaani jedhuun ifaa miti isinii dhagahama jedhee yaada konkolaachisaa jira. Maaliif jennaan akkaataa itti deemaniin yoo rabbi nama laafesse karaa itti laafeen ittiin deemuu danda'a waan ta'eef ragaawwan sanii haa funaanamu boonaanis haa deemu. Namoonni fira karaa mucaa sanis haa ta'u gara isiinis haa ta'u garma eenyuti nu haa ta'e ragaawwan hin jiran jedhamu hunda yoo jiraate ragaawwan sanii funaanama. That's the one dura duusa hojjetamuu qabu isa waan ta'eef. Yaa haati nu dhufti jennaan mucaa kanaa hookamaatiin namitti tanas keessa argamuu dandeessa taana namni qabatamaan waan kan akka gaariitti beeka jettu jalattas argamte taanaaniin ana jedhii dubbadhu sin galcha barreeffadhu. Hin beeka akka gaariitti waa'ee kanarraa oduu kan taane 100% quba qabaa namni jettu. Jette yookaan miidiyaarraa argee osoo hin ta'in qabatamaan namni beektu jirta taanaan jala kan. Namitti waggaa 40 mucaa waggaa 15 biyyarraa fuutee osoo maatiin quba hin qabne mallaqa ergitee fi gara Yamanitti malchiiftee xayyaaraan fudhattee mucaan waggaa tokko fala osoo hin bahin ture. Mana keessatti cuftee keetti adaanaan isii biyya san jirti akka tasaa argitee jennaan mucaa kana akkana goota mucaa daa'ima barumsa keessaa baaftee asiin geette akkana gootu mallaqatti baaftee sii kafallaa mucaa nuu kenni jennaan kunummaanuu maali jettee deebitee mucattii isiillee mucattii waggaa 13 fuutee awwaalte jedhamaa jira. Wanni kun jecha malee qabatamaan nuuf hin qulqullooyne qulqulleeffatuuf ragaa qabatamaa eeggataa jirra. Namoonni waan kana beeku akka biraan kin taane yookaan akka soba viidiyoo asirratti argine akka hin taaneef waan qabatamaa raasoo barbaachisa jenne nama eegaa jirra. Yoo inni sun argame raasoo fi yoo inni hin argamin ammoo waan itti lafa hin jirre irratti yaasa'uun kiiloo nama buufti waan ta'eef irraa dubbatuun barbaannu kanuma jira. Obsaan eeggadhaa taap koppii link sheeriin nu gargaara. Namni ammoo yaada qabdu ol baataa namni ammallee waan kana irraa quba qaba jettu si baafna. Miliyoona tokko gaafatti jedhamnu mucattii awwaalte mucattii lammaffaa. Isa garaana nyaate nama lammaffaa mucaa miite itti aansitee daa'ima biraallee fuutee. Fiigiyoora waraabtisa. Gaafa nama salphisuuf jedhu wooma xiqqoon si fadhiisa bara wooma xiqqoon nama salphisaa bara. Amma isin waan isin taa'etti yaada si yaaddudha. Dhiirti waggaa 60 shamarran waggaa 15 fuudhaan jiru. Ukkaamsaanii. Mee waan siin jedhu kadiir tagalaffa itti deemna talammataa tana ta duraa kana amma mee namni waan sanirraa beeku jaarsana haa ta'u mucaa kana jaaladhe abbaa manaa haa ta'u jettee fudhatte moo mucaa kana hojii ana tookaa hojii na bira haa hojjettu jettee anatu qabeenya qaba hojii na bira haa hojjettu yookaan moo na biratti hojii si galchaa si guddisa jettee fuute moo akkaataa isii itti fidde sun iyyuu duraan dursa murteessaadha ija qabdee ija hiitee hin fine
akka waan gootee fiddee jira waan ta'eef qorannoo barbaachisaa gama lamaanii wanni jedhamuuf hedduu barbaachisaadha. Yoo jaarsummaa ila na kennee fi jiraatee isiin illee jaalattee fuutee abbaa manummaatiin hin guddifadhallee jettee fuutee jiraatte waan cubbuu keessa seenuuf hin qabnu waan achirraa dhaabbanne. Ilitanii yoo ammoo lakki waan biraatiin jettee ammoo waan kanatti fayyadamtu jettu taate waan callisanii miti kan namuu irraa dubbatu ta'a. Lammata ammoo ukkaamsa isiisan sababa niitiidhaan wal lol ta'eef. Facebook irraa janaajanee jaalattee si fidatte jettee ni dubbattee bar namittiinu. Namittiin yaada amansiisuu godhuu dandeetti. Maatii irraa wanni barannee maaltu jira jechuun jira. Sirii galee ulaagaalee qaba hojiiwwan dhugdhugaadha. Yoo isinii waan jechuun haga xiqqoo waa ofii kennaa waa nama baafoo dhaabbannee hojjan namni tokko mallaqa nyaatame jedhee bal'una nyaate jedheef ragaa fi suuraa nama sanii fuudhanii asirratti maxxanfamu. Fakkeenya jechuudha. Ragaawwantu jira. Waan amansiisaa ta'e waan gama lamaaniif ta'e asiif ta'e achi ta'e hunda isaa baalaansii gootee kaatee murteera kenna. Kan jettu akka inni itti si fide kun akka inni itti si fuudhe kun sirrii moo sirrii miti haati ta'e dirqamaan fuute jetti. Peenee wal jaalanne moo ana si dirqee waan jiru gaafatti michaa janaa jantee mallaqumaan sobdee fiddeesse'a. Waluma jaalatanii jaalalumaan fidde akkuma jaalalaatiin fidde jiris. Suuraa Jaalalaan erga fidde yoo as geettu suuraan isin itti ergite suuraa biraati akka mucaan nama biraa wajji dubbatee icciitiin bahetti jechuudha. Erga bira fiddee booda hin sodaachifte mucaan akka gadillee hin baane akka namaanillee waliin argine taasifte jechuudha. Erga bira fiddee akka tasaatitti maatii warra mucayyoo tanaatiif firri mucaa kanaa qoratteetiin ati ka ebaluutii jettee ani koo ebaluutii akkanan na fiddee jennaaniin booda adaadaan mucaa kanaa sabiyya gargaartu mucaan abbaallee hin qabu yatiima abbaan isaa waraana keessa irraa du'e adaadaan an biyya baqaa tana keessatti rakkootii bira darbee isa gargaaree haa baratu gargaaraa ture waan argadhurraa gimmaasa waan asitti fiin gargaarurraa achitti obboleettiitii gargaaree akka mucaan kun baratu mucaan kun yatiima jedhee akkamitti na jalaa dhoksitee fiddee bakka kana keettee biyya kana keessatti ka jettu adaadaan qaaqa kaaftee mucaan kun akka ilmooti yaatiin laalaa anini achi guddisaa jira abbaa hin qabu yatiima daa'imaadha homaa si fayyadu hin guddifadheen jettu daa'ima ganaa mucaan waggaa 15 mucaa naa deebisii jetteen adaadaan. Jennaaniin wantummaan kunuu maali jaaladhee fidadhee innis na jaalateeti jaarsa kiyya duruu ima jirti namni guddaan ijoollee xiqqoo heerumu anarraan addisii hin baafnette waan adda addaa dubbattee jechuudha waggaan kiyyaa 40 illee yoo ta'e an heeruma malee carraa kiyyaaf taa'e malee dhugaadha aniin heeruma malee hedduu turee jira kanaaf ammootu wal jaalannee wal fuunee dirqiin hin fuunee. Na jaallateeti ammallee maaliin mana itti qolloftee mana oolchitaa jecha jedhamu irratti maal gochuu mana kiyya dhattanii ilaaltanii ani itti qollofuudha ka jettu dubbii kaafte. Akkamiin beeytanii? Aarii kana daa'ima ta'an itti argate. Achi amma warra akkas jennaan akkan itti qollofteen oolchitu woo qulfiillee cabsine mootummaan illee taatu mucaa kana fuunee biyya deebina jennaan dursitee daddaftee mucattii waggaa 13 adaadaa isii tana jalaa fuute. Waan haati akka ijaatiin laalamu haati maal jettee bo'aa jirti mucayyootti akka ifaatiin laalaa urgasii manaa dhabee dukkanti na buutee dhukkubsachuu jira daa'imati akkasiin goote hin beeku oromoo sagalee naaf ta'a daa'imati naa barbaada waan mootummaan kaameraa irra gahe san malee bakka isiin fide takka illee irraan beekti mana bakka duraa sanii ogguma san baafatte isiin achi. Namni yaada addaa qabdanii fi namni ammoo deebiitaniin warra waan dubbii tana keessa beeytan namni jala jirtan lakkoofsa tokko barreeffadhaatii of seenaatii yaada addaa namni qabdan yaada keessan kennachuu hin dandeettanii akkasuma ammootu namni itti dhiyaatee dubbii kana addaan qabnu mana namaa diiguu hin dandeenyu. Kilaas ammoo siifan inni jedha. Siifan sheekan jedhaa jiru sheekan jira gara dur. Siifan beeku seetan. Kanaaf isis ajjala isteetii nu dhagaa jiraatte nuwanni dhaamsi dabarsaa jirru tokkoffaa ragaawwan waan kanarraa qabatamaa ta'ee fi gama lama namni akka nu dhiyaatanii dubbatan irraa feena
namni itti dhiyeennaa waan kaanii mikunnaa ilaallatan jedhu. Lammata ammoo gurbaa jaalattee yoo si jiraattee mana kan kennu ka isin yoo halaala hidhattee isin kaatee irraatte nu mana isii diiguun barbaannu sun murtee isaaniiti. Sadaffaan ukkaamsa